gargaaraa turee fi rabbitu nu gidduu jira. Namnu hin jiru. Dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti. Namni garee ijaarratee arraba tottolee jechoota miidhagfatee falmii injifachuu danda'a. Normaalidha. Falmii injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti. Injifatamuu danda'a, injifachuu danda'a. It is normal. Garuu Haydar anaaf Haydar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna. Nam beeku baay'ee silee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So atiyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette atiyyuu. Ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha. Atumtu asirratti jechuudha. Kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa ani IC seeneen nama jalqaba na bira ga'edha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaan isaa bilbilaan qabatu. Ofii isaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture Damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiif gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe. Achiin dabarseef aniyyuu hin dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiizinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra. Mucaan na bira jiru sun kiristaana. Dhiifama. Namuu beekan. Abdii kiyya dhiifama. Amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyeffamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana mallee deebinee kakadhan dhageessifnee dhageessisuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhan jiru ergaan hin argadhe hin jiru qodaan bitame na bira gees immoo hin jiru qodaan bitame na bira gee yoo jiraate ragaa wajjilaa qodaa kana bitame isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee hin dabara rakkoon hin jiru kanarraan kana fi poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara dhageenye illee dhageessisuun jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif an amma gabaabbinatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon findaa gubbaa kanatti auf yaa godhanii waan jirudha. Amma yaanni meeshee takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waan kana maraayyuu irraa ittifaa jillee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummata tasdeebuu qabna waan taateef meeshee taahir waan kana irratti yaada. Ustaaza dhiifama osoo taariin bira hin geenne dhiifama wajjin waan naa gootanii an dubbii gabaabsee naan xiqqoo mumkin anarra waan beekanitti fakkaata. Abdiin waan amma jedhe kanaaf Haydar komishinii mallaqa nama barbaachisa jennaan komishinii qarshii 300 kenneeti jedheeti haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haa fidu jedhee kakannaan warra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarara dhufe kun narra haa ga'u qur'aan rabbi qabadhee kakachuu nan danda'a. Kakkannu ustaas kakkannu please. Viidiyoo banee daa'ima kiyya qabadhuuti rabbiin balaa ana dhaqqabe rabbiin daa'ima kiyya haa dhaqqabu. Dhiifama Haydar siin kennine dhiifama. Haydar please amma ani wanni waan kana irratti as gubbattoon hin kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti hin ta'u jaarsatti yoo himatani jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaasan malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru amma Sheekh Taahir yaadan qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatiitti adeemname Sheekh Taahir. Saameen jenneeyyu mallaqa mucaadanii jedhamutu dhiifama Haydar dhiifama hojjatu waan intarneetaa wantoota garaagaraa jedhamee namni tola ofiitiin fedhii ofiitiin walii kennuun uuma jiraata. Jaalan dubbadhu. Ulfaadhaa jazaakumullahu khairan. Namni gireen Haydar yaachisu jira namni gireen Abdii yaachisne jira. Sababa wanni jechuun kun I don't know
Nagalaan jiru kana caalaa dubbachuun fedhullee asirratti ullee hin fedhullee turullee hin fedhu. Waan hojjetee faayidar nyaachuun humnaan hin fudhanne haydarii kiisii kodhaan fudhanne haydarii naqabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne haydarii hin hojjetee koomishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate wallaahi hin fudhate bakka wallaahi maaliidha warabbal ka'aba kijiba لا no ati jetteef miti kan hin kijibu yeroo tokko nan fita haydar dhugaa nan fita akka please والله أنا مفتاح. أنا بدوني إذا بتجان قلنا دكتور. Garo. Kuno te anu ragasi tambe dubbi amma bazo yedagam ko tolaka dis amar lal doctor asli malak timar sinna kenna misjara sinna kenna jira miti Haidar sina Haidar tage fatu ka Karang abdi Haidar abuma ho gasanu lama patte bujira bar lama patte bujira ana ma rubaji sinta badem finna fit no gitu nak kawani god abdi aye wangari da kanaranga nafe an akkana mata akkana mati wanna sana post bankana le ara dubatu abdi banate ishi la dubbi ni walitti nama fi dubaddo ishi keessatti garanyaatte tagaletu jala dubaddo sikende ela akkana tokkotti akkana nama ta'e lafa kaarra jiraatu tokkotti wanna sana post gochuuni dogoggorte wallahi dhibba miti dhibba olan dogoggore beekamaan baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu jiraachuu mala kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna anbiin dubbii afaan uufi dubbii ba'annechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu asirratti dubbii kana asirraa kan nuu buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate post gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidhoo dhugaa walolan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabii doomii waliin jennee hin beennu kaleessa ganama bilbilee fi Haidar Please na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifama si gaafadhanaan jedhe wallahi inna bakka ani immoo waa meeqa keessa jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessa jira bakka dabbareenyinaa postot kun bakka isinii galee kana gadi ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuun barbaadu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyate fudatera. Assalamu alaikum. Ewa amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef abdi kootu deebi nama kana darbiten deemi riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam gale beeyta gaafa maarchii inni mallaqa akauntii anamma kenneef kanarratti kan abdi qalbii ustaazota ofitti cabsiri kootu deebi abdi laali ustaaz abdi raggaata asli mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'ee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beekaa keessan haqa Yoosef himee jechuun an garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akkana arrabsan yookaan ammoo akka nama keessanatti dulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jin haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu لا هذا هو النوم أما إني ما جرى أما دبي أما إني ما جرى أما إني ما جرى أنا توميتي أفجوا حتى سنجن إني قبوا في متي دوغان حتى سنجن إني دلعة كوميشني فرته لكن دلعة كوميشني فرنة وانكر نابتي نتكنة يوجته وفرا دبي ملكودا لكن أصلاً إني تكيتي وهي كذا ماله واي مسلم عظيمي واي مسلم كميلين كورا جاه ترى ثاني سنيل على ما يدين من يكون غلط فنيدا غلطه ما جري أما كماني بزادي كنا دلائي ده فورا كفورا تمو وابي تيجي ستكن الله كه وفرا أبوسي كرا كنا كم كاتو فرا أبوسو لندي حقيقة نقول الله فجرو أني
haala barbaachisatiin hachuunan danda'a. Ani mallaqa Takumi halala barati yo fura ki fudhalle yette kuno sanzitti mani. No. Ani ansi jammari komishini yoo tahe miilee torbaa fi kuma dhibba lama dhufa malee komishiniin qarshii kuma dhibba sadii dhufu. Kuma dhibba sadii kana maa irraa fuuta ija. Warabbal Ka'aba ani irraan fuuni. Risiitii jiraan kuno risiitii mata. Warabbal Ka'aba ani irraan fuuni. No. Risiitii jiraan jechuun bara. Eeyda dhaggeeffadhu. Ina ana akkana beeka karaa. Amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti. Dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti. Kuma dhibba sadii kana waa biti jedhe si kenne moo na dhukkuba yoo deemte keessummaan qoy abdi na sirreessa fi na dhukkuba yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kenne moo komishinii si kenne. What the reason? Maaliif seeni akkaawunti keessa kuma dhibbi sadii kun abdirraa gara Kamaal maa seeni? Wanni ammaan kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennanillee hin beeku anillee fudhachuullee hin barbaadu. Maaliif seeni hadeebisu? Maaliif seeni sana hadeebisu? Maaliif seeni? Kakuu bira maal ina waan seeree hin himtu ati? Na dhaggeeffadhu kaa doktori sitti muu jira baro. Jaarsi maal wareetilee rakkadhe namoota Haidaroo kiyya dhageetta. Ustaz. Amma Haidar na dhagaa jirtami. Ila Ustaz. Na amma haasawa guddoo kwaan ganaa itti deemna birriin kuma dhibba sadii sirra seene museen. Birriin kuma dhibba sadii seene. Yoo komishinii ta'ellee haraama. Birrii kuma dhibba sadii san maaliif sirra seene? Tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi uf hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan baa tureef mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyyallee jigseera. Sa'a san uf hin beeku waan ba'ee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hammanan jedhamne maybe amma yoo amma kanaa olillee jedhe namni amma waan wal dhabdin jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatas ni beeka. Namni kun Haidaroo kiyya. Ila baasilee yeroo sanin dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isaallee hin gaafan dhiisee isallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran. Tikeetii Saudi Airlinesidha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlinesidha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlinesidha narraa gubate. Narraa gubatee kennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma akkanatti taasisa kun wallahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre. Gaafa isa osoo akkasii waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin harkaa gubate. Kun darasanii Haidar. Doktor Asli. Dhaggeeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaan lakki hin barbaadu jedhen. Sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetti sii kafala maatiin jedhe. Haa himatu meetu barra koonkee. Akkas hin jenne. An kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan. Maaliif hin jedhe beektaa? Akka inni jedhe sirraa kafalaa jedhe. Maaliif sirraa barbaadu? Ta'isaati fuudhu kubaara. Doktor Asli. Tokkoffaa wanni akka inni jedhetti osoo achitti tikeetiin irraa ilagaa gubate. Tikeetii gubachuu isaa tikeetii kanaa murellee Xaahir Galatooti. Eshi. Sigalu jirami kun Ustaaz Xaahir Galatoo ragaadha. Hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanarra gallee jalqaba itti meeqa kun asira waan ta'eef na aalima guddaadha ragana rabbahanii. Dhimma kanallee itti meetiin jira. Dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekan. Waa hundaafuu uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti. So tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti waliga fiiduu sigalaa gubate anaa kafale kennaan lakkiin kafaltuu jedheen. Wallahi wabillahi watallahi akkaawuntii kiyya. Fuudhee ofii isaati maal jedhaa silkii naa bittaa meeshaa Sucuudiirraa naa bittee fiddaa mucaa addanee sanillee yaama
سعودي الرا ميشانا بالتيف الدجريتني ملك أكاونت رتي ما يوكل كوما ترى دبچون ده دومتي هيدا به كاتشي كبه بره ما إنه ست مجرى بره إن ملك نجافته قالتي في بكر تولم نبر نجافته كمشيني كنّي في الجير قارو ربي الدنيا آخرنا هم قصو ميشا سعودي الرا بالتنا في الدنانجرتني ملك أكاونت كي رجل تمجان تمام أنا بودا أنا كيف أدخل sana booda anaa Saudi guyyaa lammaffaa gaafa Saudiin deemu gaafa Saudi deemu maal si bitaa takka ammoo gaafa dubbii gaafadhu wajji akkam baasillee quba qaba namarraallee gobbifee odeeffannoo hunda gaafa argatu mallaqa san narraa fudhachuu didee jechuudha. Baasillee tilmaama dubbiin akka irraa miti gaafa sani mucaan kun baaseera dadhabeera. jechuudhaan mallaqatan ni dhiisee jechuun dhugaan jiru haqni jiru isa kana malee waan an komishinii dhagee gaafadhes hin qabu kanarratti quraan qabee kakachuu nan danda'a inni illee komishinii kennee fi dalagee mallaqa na barbaachise na gaafatee gabaabsina asii ko namoota gurguddaa irra jira ni gabaabsina adauga abdi maal Dr. Asri oh Abdi ki Abdi na ufsime. Odo Abdi dubbisu baane Dr. Asri. Dubada uzala dubada shi Abdi ncho mtu gorata dubada. Hello. Dubada. Amma ya dargitemi. Oi fi gozi sa ya da agar. Sakalen ki ajira ne turki na malena tide. Oi fi gozi sa ya da agar oi fi gozi sa. Ya dargitani mi. Ya ya alhamdulillah amma haidar kiya Ustaz amma dubbiin bar karaa atillee waan ibsatuu qabdullee ibsatte waan dubbatuu qabdullee dubbatte ani komishina jedheen gaafanne isoke namni komishina ati gaafatu nillee komishina jettee atillee hin gaafanne eega jettee sun dubbiin eega mallaqni waan kana keessatti adeemsotii jiru seera qabatee gaafa duraa waan biraatiif sittaa kennu jaalalli jidduu keessan keessa jirtullee tartiiba sanaa jedhu maxxansuus dogongora jedhee eeganni kana keessa dubbate atamma Haidaroo kiyya gara biroon deemin amma dhiifama rabbi jaalatu rabbumaaf jecha dhiifama walii godhaati. Eegana ammallee dubbii tana nu fura rabbi sin hafuru duniyaa akiratti illee kana sin irraa barbaanna atillee hattuu miti humnaalee fudhannee Ustaz isin irraa fudhadhe laakiin komishinii kiyya bifa shari'aan hayyamuun bifa sirrillee hayyamuun irraa na fudhan miidhee 24 irraa gaafa sanii araarama rakkoon tokko illee jiru fudhadhe amma komishin amman barbaada ahun Haidareen komishin Haidar wallahi ani namoonni azir zaruu keessan dhageeffadha ani wanni gidee abbaaf wallole namni namoo anneef wanni ani itti milkaa'uuf nama diin rabbii qomaa qabuu fi nama umriin narra guddaa harkan darbu harka oromaa'ota kanaa hin darbinaan cubbifamtanii Abdii fi Haidarillee ijoollee xiqqoole harka namaan darbina yoo isin harka nama isin olii darbitan rabbi isin dalala wallahi ana akkasitti itti milkaa'e waa meeqa even asirratti nama rafuu qofaa mi lafarratti rakkoo fi musiibaan sin mudatu abbootii keessan kana harkan darbina waan gaafa jaalattan walii gootanii namni gizee rakkate gizee walitti aare dibbinima walgar amma naamni asirin gizee meeqa wallollee saa himu hin araarabna manaa manfaa arga kama asirratti wal arabsaa oolu kana wallahi ijoolleen maan hiriyyaa kennaa gizee dhufte walumatti araarabna isin gala miti dhumate wanni tareera qilleensaa kutuun yoo isin bor walitti araaramtan ajandaan kun hin bada isini qaayidaan nama miidiyaa irratti wallole dhufee yoo ati wajji nyaatte deeggaraan Abdiitii fi deeggaraan Haidarillee hin araaram amma rakkoon jiru hundi keessanuu obboleewwan kennu lolli miidiyaa mootu lola sanyiiti miti lola lafarratti jaartii wal jalaa buufuudhanii miti lola dimbara waliin dhiibanii miti miidiyaa irratti namni gizee wallole ka wallole sun lamayyee wali araarame garee ka goree fi gooxii qabateetiin Haidariin jalatti Abdii jecha Haidarin arrabsuu fi Abdii jecha Haidarin jecha arrabsullee in araaram waan ta'eef isin araaramuu amma jidduu kan jechumaa fi irratti dabalaa
هيدر بابا الشيشي هيدر عظيم هيدر يفبدين اللي أنا موان دراتي متي إسلات شو بلسة توكو إسني كنا بلسة إسني كنو مالي أبدين إنفرته هنيا تيجي سنتكو إسي أدم سامتي إيجا فدا كيتين قالش كيف توكو جد هيدرو قد إيسوسن إباب تبلسة جرجري أبدين بريفما قد إيسوسن إباب بلسة رجل لما أشتكرتنا وان تكن دبتنا قرأ من اللي كجرارو حتى هنا تيسين جرانيمي هني سنسر راكي ناكن نتومالين جن كاننا هجت تومالين جن وان برا وان اسين كيسان وان بنابيت جنيف وان ناهم بيتين جري كيساميت إني اللي إرجع جرجت أتي اللي إرجع جرجت ربي سناك بجوس اللتشو أما جتة أستاذ طالبون كاتا قلبين نجاباتي والله دكتور أنسلين أمور رد بالي أني نمديس wanni namatti yoo nama bu'eenama mo'adhuuf ulama afnama guddaa irraa goraa hin sodaan wallahi hirrifadhe amma abdi video ban Haydar abdi jada Haydar ab video bana Haydar ويا بابا bani video والله بنا بابا إذا سنجت نكون بككي أنا ولدي بس وادات المسلمين بخير بككي أنا ولدي بس أيوة أمو أدرى وان كوميشنا سنقفل سنة جبات دوان تان وانت كان دبتين بنا فيديو أي اصل يا قاعد الفيديو بنا تو في أبسنا ناس يجي ناس يجي أبا أبسنا أنا أبسنا نيجي أنا أبس إلما جابا وانا موامن مال كيس يجرين نكبجت اللي سكبجت اللي قد سيت وانت كسر رام برباد بابا بر أن يفهم سينغ فات دبر درانو أستاذ طالب اللي غافت ده أجبو ده وابا بالله سيتي سيتو ما أمر يفهم غافت نوتي أبدي اللي وان نميت يفهم سيجو ده وان سيد دبر سيت اللي يفهم ربي جت خلاص بقى بس بر أن دين بر والله بابا يكونوا بربادن تابد يفهم غافت دعارو إيجا تك مكان كي كوميشين كاي كوميشين ميلاد أبوريكون أتي كوميشين أنا كن جت نجلا قبي أتي كوميشين أنا كن تملي سين هو أبي مجا ولد نجلا قبي كوميشين أنا كن تملي سين هو جت أتي دينان سين كن نمني نجلا قبي إنتو كبري حاجة روكا تكامل أفير اللي سنجل نجلا قبي دوغنبوري لمن جرتو ada agar waljara laban na Haydar sirki cufiti amma kasin jalan sifosatuni balle sa'a jade fudatera argata hawasin le duga kan kesi argera ati hinanne osota elle basi bafte atin bet atille beku bat namni wa hujjatu biyatti akka kenna media ratayen dubbatu oli gadde me hujjata ati kara hospitala de ma turtete refshen irra dubbatera osod majette yu hannamin تجرمه دبته مير كاتي دبته تجعل مو كعلماء إنسي دبته تجعل كاتر قتة تجعل مو خنام نسيار تجعل أما هوا سكر ملون جيكنا ما ديدكم ديدامي تربا تربا كبجي مشاكل اللي كبجي ربي بجتة كونو أبدي وانا تند برسته سيديسه وان سيد برس ربي بجتة نادي سيجري ترى سر رابر بعد المكي أيدا Haydar Seegar Rabar. Amma bara ma bakka dhiifama itti gaafachuu kanatu naan gadde maalii fi dhimmi kun dhimma musliimaa ustaazawwan gurguddaa akka Raayyaa Abbaa Macaa Ahmadiin Jabal jallisuudhaaf maqaa isaatiin mallaqa nyaachuudhaaf waan godhamee fi waan seerame guddaa kana hambisuuf lubbuu kee wareegama godhe ummata musliimaa kana. Laa ilaaha illallah. Haydar. Bakki itti dhiifama bakka natti bakka Rabbii kee sodaat. Yoo ummata ijaaruun barbaanne nuni faajessinii dhaabe asumatti haasawa iddoo irraa feenu qabu. Maal bakka kana caala maal yoo dibde hin fedhu jedhi bakka nuti hin taphatini nuti ashaangulliitiin hin godhini. Haydar. Maal jechuu kan keeti? Haydar sirri hin jirtu bar. Haydar amma sillee yeroo tokko namni fi beeytaa yoo beekellee yoo wallaalatillee namni namatu nama qabataa asliilleen dubbadhu Haydarii kiyya tokkoffaa namni ofii namni haga nagahu namni akka Sheer Riyaadii namni akka Ustaaz Abdurrahmaanii
وهي أصواتو هم بلسين يو سينجران أتهاجا في تبيك على سيجالي أبوتا كينتا وكانكا كينتا وكفاف أني أصوب سري جرتو أصوبيت يو وما يسان سينجران فراتو في قلبي ساني قبل ما تشيسو يعني تدي فما كان فراتو قبل تكجد لما تا أبدين هريا كيتاو كله سقاف إني شهادة كبترة أبوليان إسلام أبوليان أورومو شباب أكا ولي تادني ولين ديمتا ولين بريدني قاف إني فياك أبو بكا هدى ولين أرقامات رتا والبرا بريدن كما دب سدي متي مليون اللي ولي قوتني وورا كومنتي هاتو يتدر لالتي أبوليسكي يا غراك اللين فاقسين قلبي تيلين فاقسين يو دوغا ولي تموتاتي توقفا سيفي أبدي جدو دينمان هاگنا گفگاته عالم ني سنر تاي سن كانتو توكل لهنجر والله وا ميديا تيف مله وان كومنتي تيف مله اوسو هردا استاذ عبد الرحمن بيچا في شيطان غلطو بكجرت من كان كيتي تتني دبتا جراتني دبين تو دقيقه كودن كيسدمت والله ككدي ستيم وا ميديا تيف والله بي نمني كو بدي دمي تد دابتا اي داوتا جروفي هردا مني كونله تكاتي دبين تو لله غدته مله دبين تو سالبتك لما فا فندرف نسيات كسيدا مان ati Ethiopia keessa jirta reefu ustaz Xaalibuun adda baasanii dubbatanii jiran namni Ethiopia keessa jiru tokko benzilli transportii meeqan akka deemamuun beekama hoteela bulaa ture jedhan yaa obboleessa kiyya dubbii cinaa namatti namni guddaan yoo namatti man yaadaanuu namaa gala warra miidiyaa kana keessa illee marti jaahilaa miti nama waa fahamutu jira reefu ustaz Xaalibuun transportiin deemaa ture mana isaatittuu gaafa laayif iseen mijatuu fi dhabe hoteela taa'aa ture kuni maallaqaanii biyya jirtu Itoophiyaadha biyya maallaqa malee namni socho'uu hin dandeenye koomishiin iyyuu haa ta'u maal iyyuu haa ta'u yaa akka ajandaan kun asii qabbuunaan guyyaa lama booda hin jiru ajandaan biraa dhufnaa ajandaa kana galabbatee jira wanti kanaaf jecha atillee yaaddoftee dubbii kana dheeressitee ummata kaleessi jaalatuuf wal kabajjituu inni wal dhabduu tokko hin jiru inni lammataa hattu jedha warri koomentii hin laalin hattu jechuun takiisii namaa seentee fudhatteedha siigalee wanti ati hiriyyaa kee kaleessa harkarraa afaanii wal fudhattanii waliin nyaattan 300 sirra dabarsee hattuu tokkollee hin jiru kanaaf yaa obboleessa kiyya hin wallaalatiin ati nama guddaadha nama waallee beeku nama ulumaa islaamaa waliin illee oolu osoo zallamamteeyyuu mucaan kun kaleessa islaamummaatti dhufe si isaa olitti situ islaamummaa keessa ture situ beeka situ garaa bal'atuu qaba situ waan diin islaamaa isattuu garaa bal'atuudhaan siigalee agarsiisuu qaba malee abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallaahi sirriidhaa minu bakka dogongora guddaadha kanaaf gadhaabadhu alimman afolleen dhaabatini nullee si jaalannaa si kabajjinaa nama sibbuu yoo jiraate nusi waliin sirraa cabsine ati hattullee miti birridha ati hattillee hin jiru koomishinii fudhattillee hin jiru hiriyyaa keetti wal qarqaarta walii gotan inta halmawdu kanaan gadhaabadhu galatoo